Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa inni atileetonni umuriin isaanii waggaa 20 gadii irratti hirmaatan hagayya 1 amma hagayya 6 bara 2022 biyya Koolombiyaa magaalaa Kaalii keessatti taasifame sanbata dheengaddaa xumuramee jira. Who picks up the silver, Priska Yesang the bronze. It is a third consecutive track triumph for Ethiopia. Akka gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa ibsetti shaampiyoonaa kana irratti atileetonni biyyoottan 126 keessaa walitti qabamanii 1387 hirmaataniiru. Dhiirota 735 fi dubartoota 652tu qooda fudhate. Waldorgommii istaadiyoomii Paaskaal Gureeroo keessatti taasifame kanaan rikoordiiwwan kanaan dura turan hedduun fooyya'insa kan argatan yommuu ta'u, rikoordiiwwan haaraanis galmaa'aniiru. Kanneen keessaa fiigicha meetirii 100tiin lammiin biyya Boostiwaanaa Leeslii Tebogoo fi dubaran Jamaayikaa fiigicha meetirii 400 qalaa walharkaa fuuchuutiin rikoordii addunyaa haaraa galmeessanii jiru. Lammiin Itiyoophiyaa Birqee Hayyaloomis fiigicha meetirii 1500 daqiiqaa 4 fi sekoondii 4 fi maayikiroo sekoondii 27 xumuruudhaan rikoordii shaampiyoonicha atileetota fooyyessan keessaa tokko taatee jirti. Shaampiyoonaa baranaa Yuunaayitid Isteets warqee 7 fi birrii 4 fi naasii 4 argachuudhaan tokkoffaa yommuu taatu, Jamaayikaan warqee 6 birrii 7 fi naasii 3 argachuudhaan lammaffaa baateetti. Atileetota 19 akaakuu dorgommii 10 kan hirmaachifte Itoophiyaan warqee 6 birrii 5 fi naasii 1 addunyaarraa sadaffaa Afrikaarraa immoo tokkoffaa baatee jirti. Yuunaayitid Isteets meedaaliyaa argatte 15 keessaa meedaaliyaan 9 kan argame dubartootaani. Warqee 7 keessaas 4 kan argatanii dubartoota. Waldorgommii dargaggootaa kanarratti biyyoottan gurguddoo hirmaatan keessaa Kaanaadaan birrii 1 qofa argachuudhaan sadarkaa 34ffaa yommuu taatu, Awustiraaliyaan naasii 2 qofa argattee Poolaandiin walqixxee sadarkaa 32ffaa argattee jirti. Biyyi shaampiyoonicha qopheessite Koolombiyaan birrii 2 fi naasii 1 argachuudhaan Hindiidhaa wajjiniin sadarkaa 25ffaadhaan xumurteetti. Tokkoffaadhaa amma 5ffaatti biyyoottan ba'an keessaa biyyoottan 3 Afrikaadha. Itoophiyaan 3ffaa, Keeniyaan 4ffaa, Afrikaan kibbaa 5ffaa. Shaampiyoonaa kanarratti yeroo jalqabaatii fi biyya meedaaliyaa naasii 1 argatte Uraagaayiin dabalatee biyyoottan 8 naasii 1 argachuudhaan walqixxee sadarkaa 34ffaa qabatanii xumuranii jiru. Who's going to take gold for Ethiopia? 1 and 2. Ben Yazid, the world #1, comes through for bronze. The time 8:37.93. Atileetota Itoophiyaa meedaaliyaa argamsiisan keessaa Ermiyaas Girmaa fiigicha meetirii 800tiin warqee, meetirii 1500 immoo birrii argachuudhaan meedaaliyaa 2 argatee jira. Warreen biroo atileet Malkinee Azzazee meetirii 3000, Addisuu Yihuunee meetirii 5000, Saamu'eel Dugunaa fiigicha gufachiisoo meetirii 3000, Birqee Hayyaloom meetirii 1500, Madiinaa Iisaa meetirii 5000 warqee argataniiru. Saamu'eel Fireew, Tsiyoon Abbabee, Malkinaat Wudduu fi Simboo Alamaayyoo akaakuu fiigichaa dorgomaniin birrii yommuu argatan, Masarat Yeshaanoo naasii argattee jirti. Simboo Alamaayyoo fiigicha gufachiisoo meetirii 3000, Tsiyoon Abbabee fiigicha gufachiisoo hin qabne meetirii 3000 warqee argachuu danda'u jedhamanii atileetota maqaan isaanii dhaamaa turedha. Garuu hin taane. Birriinis gaariidha. Erga shaampiyoonichi jalqabame Itoophiyaan 3ffaa yommuu baatu inni baranaa isa jalqabaa miti. Bara 2012 fi bara 2014 warqee 3, bara 2016 warqee 4 waliigalatti meedaaliyaa 10 3ffaa baatee jirti. Sadarkaa 3ffaan inni baranaa yeroo 4ffaadhaaf ta'uusaati. Baay'ina meedaaliyaatiin garuu inni baranaa yeroo kamiiniyyuu kan caaludha. Shaampiyoonaan kun waggaa 2 booddee Ameerikaa kibbaa biyya Peeruu magaalaa Liimaa keessatti hagayya 20 hanga 25 bara 2024 taasifamuudhaaf karoorfamee jira. Achiin nu haa ga'u. Caamsaa 13 bara 2022 Kaataar keessatti jalqabame sababa shaampiyoonaa addunyaatiin gargarcitee kan ture waldorgommiin fiigichaa Daayimand Liig sanbata dheengaddaa hagayya 6 bara 2022 biyya Poolaand magaalaa Sileesiyaa keessatti itti fufee jira.
Akkuma kanaan fiigicha meetirii 3,000tiin Itoophiyaatti dhalattee biyya Niizerlaandii fi kan fiigdu Siifanasan yommuu tokkoffaa baatu atileetiin Itoophiyaa Ijjigaayyoo Taayyee lammaffaa baateet. Fiigicha meetirii 1,500 Daayimand Liigii kanaan atileetiin Itoophiyaa Dirribee Waltajjii mataa isheetii fi bakkichaaf rikoordii haaraa galmeessuudhaan tokkoffaa baatee mootee jirti. Gudaaf Tsaggaayee lammaffaa, Hiruut Mashashaa sadaffaa bahaniiru. Waldorgommiin Daayimand Liigii inni ittaanu roobii iftaanii hagayya 10 biyya Noorweey magaalaa Osloo keessatti akka taasifamuudhaaf deemu beekameera. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii keenya har'aa asirratti raawwata. Garuu hin dagatinaa. Bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.